iddootti hojjetaa ture hundallee isaan beeku. Jaajjitti hojjetaan ture. Jittu hundeesseera. Wow. Iddoo goraa jedhamu. Gara jaarsoo dirree gadaatti hundeesseera. Gara geedootti hundeesseera. Shawaa lixaa keessaa immoo iddoo hedduudha. Gara Giincii. Iddoo gara Finfinnee. Iddoo hedduu jechuudha. Sanaa fi wanti waa'ee maatii koo kaasiif maaliifi waa'ee ofii koo na yaachisu hiriyooti jijjiiruu nuti goodaa walla yaannee dhufna miti hire. Akkas. Daa'imman qabaani. Daa'ima tokkoon Rabbi haa qaba. guddisu. Rabbi haa guddisu. Innaa waa'ee maatii koo dubbadheem kaleessa ani immoo wayii koo keessatti maatii kooti waan ta'eef bakka kana caala wanti nuuf kabaju jiraare hin jiru jechuudha. Daa hin jiru. Raawwadhee wanti nuuf kabaju hin jiru yeroo baay'ee viidiyoolee gaafa na jedhu meeshiin isin godha isin immoo biizii waan taataniif hin agartan sana nan beeka. Sanarraa kan hafe waan kan biraa tokko xaaxaan qabu naqaanii konkolaataa bitatteedha VIP kennaniifiiru hin oofa oofaan jiran jedha. Akkas. Ittiin si gaggeessa gaafa ati taaksii dhabde ittiin si gaggeessa rakkoo. Akkas. Wallaahi ajaa'iba. Taaksii gaafa dhabde naa bilbili si gaggeessan jedhaan. Wallaahi ani. Makkaan wada Finfinnee. Amboo illuu deemna. Maal ajaa'iba. Maal jechuudha nama. Amantii fedhe qabaatee konkolaataa naa kanneen didaani. Mootummaan naamee pheenxeen ortodoksiin waaqeffataa naa kanneen maa didan? Islaamni kiristaanni naa kanneen maa dida konkolaataan? Birriyoo naa kanneen maaf dida? Taphataa. Jaarsummaa immoo nutti baasaa turanii akka nama qeessaatti gaddisee yaa'aa turanii ta'uu didee ani waan murteesse kan lubbuu yoo ta'e kan lubbuu kooti yoo ta'e illee lubbuu kootti murteesseera kanarraa kan hafe waa'ee maatii koo kan naasiif kanaaf jechuu barbaadeeni isiniin immoo kan baay'ee jaalladhu gaa keessi koo hin beeka rabbiin koos hin beeka. Waaqayyoon Iyyeesu, Waaqayyoon Muhammad, Waaqayyoon Abrahaam Isaaq haa jaallatu. Si jaalanna duraanuu. Oromoo ta'uufu naa taate duraanuu alaafee mala rabbis tolchee bifaas rabbis tolchee jabaadhu waa takka maatiin isin jiraatti abbaan fedhe amantii fedhe qabachuu danda'a maal ani irra deemee farpheen xiyoon ta'e Oromoo maal irraa hir'isan maal Islaama maal godhe lakkoofsa 199 deebise. Yaa wanti isaan ittiin maatii koo darara yoo jiraate miindaa qaban kutataniiru qallaba isaanii kutataniiru kireeyii isaanii dhiisaniiru kanarraa kan hafe nagaa qaba nagaa guutuun qaba. Kennaan Rabbiin kun nagaa kenneera. Kana bakka kana biratti immoo uummati kun na bira yeraa gujeetti dabarse yaadni gaddaallee kan iidii jechuudha. Kabajii namooti gurguddaan ustaazoti gurguddaan naa godhan kabaji isaan naa godhan qofti umurii kootti nagarre umurii kootti illee sana akka nagarre dubbachuu asirratti jechuudha. Ennaa sanaa fi maaliifi waa'ee uummata kanaa jechaan ibsuu hin danda'u. Isuma dhugaa dubbachuuf yoo ta'e. Ennaa asumaan immoo warri kaleessuma dhadheetu hin lallabdaa akkas taata jettanii amman argee amman baradheetu hin taane barumsa isaatti hin jira. Amman argee amma lama sadii yoon dubbadhe umaa yakkan qabu nama immoo nafaarree nama hin xiqqeessine namni kan xiqqaatu sammuu isaa keessattuu xiqqeesseera yoo ta'e qofaadha. Kanarraa kan hafe ani borillee lallabuu ittuma fufa. Waa'ee amantaa Islaamaa. Hanga afuurri keessa jiru eenyu lallabuu fi dubbachuuf nyaachuu fi dhuguu eenyu dhiisa jiran. Akkas daa'imni akka ta'e warqii akka ta'e damma akka caalu dammiif daa'imni warqiin iyyuu akka madaalle waan ittiin ibsu kana gararraa akka ta'e yeroo kamiyyuu ittiin fufaan mijatee mijachuu baatee guutee irratee maaliifi iddoon galletti iyyuu lafa galletti iyyuu waggaa 12 gumeera umurii koo waanta ta'eef jechuudha. Sanaaf karma isiniin jedha sagantaa keessa isin jala. Namni ajjechaa sodaaf biyya lafaa namni akkuma wangeelinis lubbuun hundinuu duutu jira quraana keessattis wangeela keessa ilma namaa ta'e kan dhalate barri jireenya isaa gabaafa. Eenyus barni ajjeesanii barra nama hedduu ajjeesan wangeela keessattis raajoota hedduu ajjeesan warri gartee hin fudhanne faallaa deemu. Isqeel ajjeesan Hosiyaa namootaan hedduu ajjeefame. Karaa waaqaa keessa karaa rabbii irratti laa ilaaha illa waaqayyoo tokko jettee lallabdee du'uun waan isaan caalan jiru kanaan jannata jireenya harkattaa'u. Waliigallee sanii malee yoomiyyuu namni na deeggareetteen yaadinati. Abbaan keetu yeroo garii sin deeggaru. Abbaan kan keetu sin deeggaru. Haati manaa keetu sin deeggartu. Waldiigna iyyuu hunda keenya waldiigneerra amma wayiin hiriyoota durii, wayiin tajaajiltoota durii, wayii paasterii, wayii luba. Waldiigneerra kaata waldiigne maaliif jennaanii waliin hungashu dhugaas jiru wanta achi jirutu waliin hungashu waan ta'eef ammanii hiriyoota ni horadhe torbee tokko yeroo hin gunne gidduutti
Obboloota koo sooshaal miidiyaa karaa adda addaatiin na dubbisan akkuma kana immoo qaamaan immoo abbaa caalii fafaa hin galateeffadhaa. Abdii Raggaasaa fa'aa wal agarree jaalala isaan natti agarsiisan jechuu barbaadeen maaliif amantii dhiiftee malee bara saban amanticha sana waan bar ideoloojii wanta namni tokko yaani saban dhiisne maatii ta'e dhiiftee hin deemne Yesuus dhiistee hin deemne amantii waan amanamu san gartee amma fakkeenyaaf waan kun keelloodha jettee duraan amante arra diima jettee waanuma sanitti amante waan kana gattee hin deemne jechuudha. Yesuus hin ganne maatii ta'e hin ganne biyya hin ganne ilmoota ta'e hin ganne saba kan kee hawaasa kan afaan kan kee hin ganne bifa eenyummaa kan kee hin jijjiiranne kun afaan Oromoo haasa'u jirta. Wangeelni sanuma wangeeluma san irraa lallabdanii himta nuti wangeeluma himnee shaadaa qabsiisutu hin jirru quraana dhiifnee wayii fudhatanii wangeelli Yesuus waaqayyoon tokko waaqayyo kootii fi keessan jedha nuuf waaqayyo tokkichaa jira uumaan keenya tokko abbaan nan caalu gartee uumaan waa hunda gartee Phaawulosis gartee nuuf waaqayyo tokkichaatu jira innis abbaa isa waan hunda uumee jedha gartee walii galee waaqayyo namaa miti ani akka namaa miti gartee him waaqayyo mul'atu nu jedhe sagalee waaqayyo kana jechuu jirran kun akkamitti hafa jarana waan caafamee jiru tokko quraanaa siin lallabna wangeelaa siin lallabna yoo ta akka biraa dabalate madammarillee isiniif dubbifna kitaaba jawaarillee isiniif dubbifna jechuu feetan kaamaar goonare soo saniif jiruu bareedduu rabbisee haa jiraachisu waan boqonnaa ajaa'ibaa takkaan har'a uummata kanaa dubbadhaa qooya waan wangeelli kun ka Oromooti macaafa qulqulluu Oromooti kun James Kingidha King James'idha waan wangeelli kun wangeela Oromoo dura jira beeka wangeela baay'ee sirraa barreeffame King James versionii kan walii galee asirratti waan inni jiru ka Oromoo jijjiiranii nuuf fidan namni afaan Ingiliffaa dubbistan isin argisiisa laala come with me you'll see it waan banatan in English they call the one nigarte the number 31 verse 17 to 18 dubbisna seera dura ka Oromoo kana dubbisna waan jedhu dhaggeeffadha jiran wallahi lazim wangeela kamtu ka waaqayyooti hafuura qulqulluu ka faranjiitutu the holy spirit hafuura qulqulluu ka Oromoo sirri moo ka Ingiliffaa warra western kana sirriidha waliin ilaallaa jedha isinii dubbisa namni afaan Ingiliffaa beektan hin dhaggeeffatan jechuu keessa deebii seera lakkoofsaa dhiifama baga jiraattanii rabbi sinaatii sunda keessanuu hin jaaladhaan lallaba kana naan jaaladhaa bar hojii tiyyataran kana jaaladhaan maal hojii waaqayyo hojii nabiyyootaati barraajootaati okay lakkoofsaa 30 takka achiin isin mee dhaggeeffadha waan irraa irrisanii akka godhan shawwadanii ka baga afaan hunda baranne boo seera lakkoofsaa 30 takka mee saayisana jalaa kutu come on man okay bane akka jedhu dhaggeeffadha seera lakkoofsaa akka jedhu seera lakkoofsaa 30 takka 17 irraa waaqayyootu jedhan yoo tokkoffaadhaa dubbisa akka jedhu waaqayyo yoo Museedhaatti dubbatee jedha waaqayyoo dhaamaa fi dhaggeeffadha lola amaaliqoota irraa maal ijaa yookaan haluu revenge akka godhatan waaqayyoo dhaamee fi waaqayyo Museedhaatti ajaje waaqayyoo kana ajaje dhaggeeffadha akka jedhu 17 irratti amma ijoollee keessa dhiira kan ta'an ajjeesa ajaa'iba rabbi abiyyiin ijoollee ajjeesaan jedhu waaqayyoon akkana Museedhaan jedhee Museellee ijoollee ajjeesaan jedhu jiran kun namtichi mirqaaneetuma hafuura qulqulluu ajaa'ibaati hayyee ajjeesa 17 akkas jedhaa miti ajjeesa dubartoota warra dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaas ajjeesaa jedhe boo abbaa manaa haa dubartuma dhiira wajjin ciifte ajjeesaa jedha silaan bara san jiraadhe haadha mana kiyyaatanii waliin ciisee inni ajjeefamti jechuudha amaaliqoota osoo hin ta'e akkamiin beekan hojii ciisuu dhabu ajjeesaa jedhe ajjeesa 18 tana dhaggeeffadha amma 18 ijoon kiyya this my point 18 akka jedhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii beekan hundumaa garuu ofii keessanii hambifadhaa jedhe hin beekne dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne ofii keessa dubartii jechuun dingiluma jechuudha dhiira wajjin ciistee hin beekne jechuun afaan Oromoo isinii gale Amaariffaa isinii gale dingilno intala dubrummaa qabdu intala gartee dhiiran argin taaptaap namni godhin hin rukkutin tan tuqamin jechuu bara akkasuma Mustafa afaan Oromootii mi isinii galaa miti saa fuudhattanii didina waan wangeerra jiruun dubbadhe jedhana ifadha akka jedhu amma wangeela asirratti akka jedhu dubartoota dhiira wajjin ciisanii hin beekne hunduma ofii keessanii hambifadhaa
waaqayyo Museedhaan hambifadhu jedheen maal godhuuf hambifate dubartii dhiiroo wajjin ciisin tan akkam godha akkam godha dubartoota akka joo ingiliffaarra dhageeffadha let me read now therefore kill every male among the little ones and kill every woman and hath known men by laying with them kana dhisi bira kote amma koda saddeet kana dubbe but all women children dubartoota ijoollee dubartoota jechuudha ijoollee dubartii xixiqqoo jechuudha women children that have not known a man by laying with them keep alive for yourself ofii kan keete kaayyoodhu jedhee Museedhaan waaqayyoon ijoollee dubartii xixiqqoo dubartoota jijjiira women children jijjiira isin agarsiisaa qoya ilaal akka jedhu ijaan laaltanii qoya bara waa ijaan agarsiisanii laala hin mul'ataa dhiiroo laal bakka san laala